Kabajamoo fi jaallatamoo maatii YouTube chaanal Furtuu App akkam jirtu? Nagaan koo kabajaaf jaalalaa bakka jirtan hundumaatti sana qaqqabu jechaa har'a barnoota gahaa tokko isinii qabadhee dhufe innis waa'ee TikTokii wajjin barannaa. TikTokii akkamitti liifii akka seennu waliin ilaalla. Akkamitti liifii akka seennu? Akkuma beekamu TikTokii liifii seenuudhaaf xiqqaate foloowarii 1000 qofa nu gaafata. Waan biraatti akka illee nu gaafatu foloowarii 1000 guuttachuu qabna jechuudha akka taane. Kanaaf warri TikTok irratti barsiisa garaagaraa barsiisuu barbaadan salphumatti foloowarii keessan 1000 guuttataniin booda karaalee gurguddaa sadiin TikTokii liifii seenuu dandeessu. Inni jalqabaa kallattumaan seenuu dandeessu. Inni sadaffaan, inni lammaffaan viidiyoo garaagaraa, geemii garaagaraa liifii TikTok irratti taphachuudhaaf seenuu dandeessu. Inni sadaffaan immoo otoo fuulli keessan hin mul'atin suura qofaan seenuu dandeessu jechuudha. Akkuma beekamu liifii seenuudhaaf mallattoo ida'uu gadi tuquudhaan akkuma innaa faayilaa yookiin viidiyoo maxxansinuutti gaafa gadi tuqnu carraa sadii nuuf kenna. Bakka ida'uu kana gaafa gadi tuqxanii carraa sadii isiniif laata. Inni jalqaba irra jiru kaameeraadha. Inni lammaffaan tembileetidha. Inni sadaffaan liifiidha jechuudha. Kanaaf kan nuti har'a wajjin ilaallu liifii keessaa akkamitti suura keenyan akka liifii seennu wajjin ilaalla. Akkuma kana gadi tuqxanii bakka effeektii irratti kilik gochuudhaan gara fuulattaa nutti deemtu. Bakka effeektii irratti kilik gootu jechuudha. Bakka effeektii irratti kilik gaafa goonu inniyyuu oopshinii nuuf kenna. Bakka effeektii irratti kilik gootu jechuudha. Fuula kanarraa wantoota garaagaraatu jira. Wanta nuti sirreeffachuu qabnu jechuudha. TikTok irraa waan sirreeffachuu qabnu hedduutu jira. Garuu nuti effeektii kan irratti kilik goone gaafa effeektii irratti kilik gootan wantoota garaagaraatu as jala jira. Wantoonni kun hunduu yeroo TikTokii fayyadamnu nu barbaachisu jechuudha. Yeroo biraa tokkoon tokkoon isaanii wajjin ilaalla. Ammaaf garuu bakka green screen jedhu kanarratti kilik goone bakka karsarii yookiin xiyya jirtu kana yookiin suura xiyya jirtu kana irratti kilik godhattu yookiin harka ol qabee kan jiru kana suura kana irratti kilik gootu jechuudha. Suuraan amma iddoo xiyyi jirtu kanatti kilik iddaa gootan kan inni ida'uu isinii fida. Mallattoo ida'uu isinii fida. Mallattoo ida'uu gaafanni nuu fidu duuba deemee isin agarsiisa. Bakka ida'uu gadi tuqxanii kaatanii jalasaa liifitu jira. Akkuma liif irratti kilik gootaniin fuula kana isinii baasa. Fuula kana seetingii garaagaraa liifii seenuun dura sirreeffannu. Isin bakka effeektii irratti kilik goonaa jechuudha. Kan har'a wajjin laallu gochuudhaaf. Bakka effeektii irratti kilik goonee green screen kan jedhu irratti kilik gooneen booda mallattoo yookiin suura kunoo irratti argaa jirtan kana suura kanarratti kilik gootu. Suura xiyyiirra jiru kana. Suura xiyyiirra jiru kanatti kilik gootu. Suuricha irratti cuqaasitanii gaaf jettan mallattoo ida'uu isinii fida. Mallattoo ida'uu sarara gurraacha kana keessatti mallattoon ida'uu jirti jechuudha. Kun mallattoo ida'uu as jirti. Mallattoo ida'uu kana nuuf fida jechuudha. Gaafuma suuricha irratti kilik gootan mallattoo ida'uu isinii fida. Mallattoo ida'uu sanarra gadi tuqxanii gara galaarii keessanii deemtanii suura ittiin TikTokii seenuu barbaadan yookiin liifii seenuu barbaadanii fudhattanii deebitu. Fakkeenyaaf ani suura kanaan seenuu waan barbaadeef suura kanarratti kilik gaafan godhe immideetii gara duubatti naaf deebi'a. Kanaaf suura kana adda adda qabdanii yookiin quba lamaan hin qabdanii zoom gootanii adda adda bal'istanii fuula iskiriinii keessanii guutummaa isaa dhoksitu. Harkistanii dhoksitu jechuudha. Suura keessan ta'uu danda'a. Waan barbaadan ta'uu danda'a garuu bal'atee iskiriinii keessan guutummaa isaa cufuu danda'u qaba jechuudha. Sababiin isaa namni liifii seenee isin argu suura kana arga malee fuula keessan yookiin fiizikaala keessan hin argu jechuudha. Kanaaf fuula isaa erga akka kanatti dhoksineen booda fuula hundumaa dhoksineen booda gara gubbaasaa aada taatil kan jedhutu jira. Mata duree irratti barsiisuu barbaanne, mata duree irratti gorsuu barbaanne irratti idaanaa jechuudha. Yookiin barsiisa ta'uu danda'a, yaada garaagaraa ta'uu danda'a. Mata duree aada taatil bakka jedhu kanatti mata duree keessan barreeffattu. Yookiin mata duree irratti mari'attan, mata duree barsiistan waan barbaade haa ta'u mata duree barreeffattaniin booda fakkeenyaaf amma barnoota TikTokii jedheen barreessa. Barnoota TikTokii jedheen barreessaa jechuudha. Fakkeenyaaf akka kanatti bakka aada taatil jedhutti mata duree barreeffattu. Mata duree barreeffattanii booda add topic kan jedhu jala isaa jira. Achittis toopikii barreeffachuu dandeessu jechuudha. Wantoota hedduu guuttachuu dandeessu asirraa. Garuu inni baay'ee murteessan mata duree yoo qabaate gaarii ta'a jechuudha. Wanti nuti gochaa jirru kun. Akka kanatti gootaniin booda seetingii keessa seennee waan muraasa sirreessina. Seetingii keessa waliin seennee waan muraasa sirreessina. Seetingii keessa seennee wantoota muraasa sirreeffamuu qaban kan akka koomentii fi akkasumas liif giiftii kan jedhu kana banaa ta'uu qaba jechuudha. Giriinii ta'uu qaba. Fakkeenyaaf liif giiftiin kan jedhu kun banaa ta'uu qaba. Namni yoo giiftii isinii kenne akka isinii fudhatuuf akka ofirraa hin cuufneef jechuudha. Inni biraa koomentii siitiin kan jedhu jala seentanii halluu koomentii kan jedhu kana banaa gochuu qabdu jechuudha. Giriinii ta'uu qaba jechuudha halluu koomentiinis. Akkasumas filtariinis banaa ta'uu qaba. Sanaan booda bakka duwwaa yookiin bilbila keessan iskiriinii bilbila keessanii bakka duwwaa gadi tuquudhaan gara kana dhuftu.
Iddoo dhuftaniin booda go live kan jedhu kun akkuma argitan kana jira. Go live jechuu qofaadha jechuudha. Go live jechuu qofaadha. Go live erga jettaniin booda suurri isin irra keessan sun yoo sirriitti mul'atu ta'e ammallee qumaan qabdanii zoomii gootu. Zoomii gootanii iskiriinii keessan guutummaa cufsiistu jechuudha. Kanaaf isin akka barbaaddan haasa'uu, barsiisuu, gorsuu dandeessu. Garuu namni live irratti isin argu suura kana arga malee isin hin argu yookiin feesii keessan yookiin fiizikaala keessan hin argu jechuudha. Salphaatti suura keessan fayyadamtanii live tiiktookii seenuu dandeessu. Akka kanatti isiniin jedhaa itti gargaarama. Namoota seenan namoota gara keessaa dhufan akka kanatti arguu dandeessu. Warra immoo wajjin haasa'uu wajjin mari'achuu warra barbaaddan infaayit gochuu dandeessu jechuudha. Bakka gaazexeedhu kana gargar xuxxanii gara gaazexeetti fiduu dandeessu jechuudha. Infaayit gochuu dandeessu kun warra onlaayinii irra jiran akka kanatti infaayit gaafa isin gootaniin miseejiin keessan salphaatti galaa fi isaanis isin faana dhufanii haasa'uu danda'u jechuudha yoo eeyyamamoo ta'an jechuudha. Kanaaf akka kanatti salphaatti suura keessan qofa fayyadamtanii live tiiktookii seenuu dandeessu isiniin jedhaa. Akka kanatti infaayit gochuu dandeenya. Namoota akka seen akka jooyin godhe tokkoon isaa argina jechuudha asirratti. Kanaaf akka kanatti itti gargaaramaa. Gaaffii garaagaraa qabaattan immoo koomentii jalatti barreessaa. Erga xumurtaniin booda mallattoon gubbaarra jira jechuudha. Fakkeenyaaf nama 4tu seenee jira, nama 3 nama 4tu seenee jira. Eenyu akka seene, eenyu akka koomentii barreesse, maal akka jedhame hundasaa isin ni agartu. Namni sun garuu fiizikaala keessan hin argu. Sagalee keessan garuu salphaatti dhaga'ee barachuu danda'a jechuudha. Barsiistuu yoo ta'ate jechuudha. Kun waan isin mari'attan. Kanaaf salphaatti itti gargaaramaa. Notifikashinii isaa oon godhachuu hin dagatinaan isin jedhaa. Guddaa kabajamaa. Viidiyoon har'a isinii qabadhee dhufe kana fakkaata. Kana wal qabatee gaaffii biraa kan qabda yoo jiraate immoo koomentii irratti barreessaa. Erga xumurtaniin booda mallattoo gingoo kana irratti tuquudhaan salphumatti indi gootanii keessaa baatu jechuudha. Yookiin indi gootanii keessaa baatu. Kana isinii fida. Indi naaw kan jedhamu irratti kilik gaafa gootan salphumatti goolabee keessaa baatu jechuudha. Kun akkuma argitan indi naaw gaafa goonu kun akka kanatti namoonni meeqa akka seenan, fi'uu meeqa akka qabu, laayikii meeqa akka qabu, giiftii meeqa illee akka jiraatu sitti agarsiisa jechuudha salphaadha. Kana fakkaata.